Asli. Firooyyee. Wayisa gaafadhu. Waan an beeku. Gosa namummaa keetiin beektaa? An booraan. Namummaan keellee nam akka malee dassaa. Inni eenyummaa. Akkasii. Fakkeenyaa fi walgahii keessa teessee nama dursee harka baasee dubbatu moo namni hundi amma dubbatee fixutti nama eegu moo curuma haga si gaafatanitti nama dubbannedha. Akkasin jetture gaafii kee akkas ta'uu qabu ture. An beekaa namummaa kee. Ogummaa qorqalbiin namummaan gosa gosaan ramadama. Kunis akkatti yaadnuun miira keenyaa fi amala keenyaan ibsama. Akkatti wayii yaadnu yookiin immoo ilaallu ibsuudhaaf fakkeenya beekamaa kana haa fudhannu. Burcuqqoon kuni walakkaadhaan guutuu moo walakkaadhaan hir'uudha? Viidiyoo dhaabii deebii kee kana jalatti barreessi. Walakkaan guutuu yookiin walakkaan hir'uu jettee deebisteellee dogoggora hin qabu. Kishaa fi addunyaa naannoo kee jirti ilaaltu qofa argisiisa. Gar miirratti dhufnu yoo nam beellamtee namni sun barfatee dhufu yookiin in murteessa tokkoo fi nama bilbiltee namni sun si jala kaasuu didu. Nam dafee aart moo nama rakkoon qabu si hubadhu jettu. Inni kaan ammoo amala. Ati dalagaa tokko raawwachuudhaaf nama dursee karoorfatu moo nama jala buutee raafamtudha. Deebiin gaaffiiwwan kunneeniif kennitu waa'ee namummaa kee wantoota jedhan qabu. Akaakuu namummaa irratti yaadrimeewwan garaagaraatu jira. Isaan keessaa inni akkaan beekamu gosoota namummaa 5 isa jedhamudha. Yaadrimee kana ogeessa xiinsammuu D.W. Fiskee jedhamutu bara 1947tti burqisiise. Ammallee faayidaarra oolaa jira. Ameerikaa keessatti dhaaboti baay'een safartuuwwan namummaa kunneen si'aayina hojii fi hariiroo hojjettootaa qajeelchuuf itti fayyadamu. Erga malummaa namummaa barannee mee gosgosaan haa ilaallu. Ka jalqabaa simata haa jennuuni. Kunin openness ka Faranjiin jettu. Namni kunin namni yaada fi muuxannoo haaraa fudhatu. Waa barachuufillee onna ta'a. Dandeettii waan uuressuu fi dubbii karaa namni yaadnanii alkallattiin waan ilaaluuf jireenyi isaa waa uumuu, aatii fi waan haaraa barachuun kan guutame. Namoonni gam kanaanii qabxii gadaana galmeessan kanneen bakka oowwifatanii ta'an keessaa ba'uu hin feene. Yaadii yookiin muuxannoon haaraan mijuu isaanii waan jala jeeqa gateet fakkaatuu fi ittiin tolu. Isa lammataa mararaa jennaani afaan Ingiliziin isa agreeableness jedhamu jechuudha. Namni kun nama jaalalaati. Mararfachuu fi gaarummaan amala isaati. Nama gargaaruu jaalata. Nama qooduu, nama jajjabeessuu fi tumsuun waan badaa otoo hin rakkatiin raawwatudha. Yeroo isatti hin tollellee namaaf hiluun amala isaati. Tola ooltonni ogeeyyii fayyaa fi dhimma hawaasaa irratti namoonni hojjetan fakkeenya namummaa mararaa ta'uu danda'u. Namni akkasii nama kaan miidhuu waan hin feenee fi wal dhibdees qabbaneessuuf jecha miira namoota kaaniif dursa kenna. Nagaa buusuuf jecha aarii ofirran tursu. Faallaa gosa nama kanaa namni ta'e waan hawaasa keessatti fudhatama hin qabne raawwata. Namaan ooguu, inumaa gowwoomsaa fi hammina agarsiisa. Jireenya namoota kaaniif dhimma hin qabu. Sadaffaanii mul'ata extrovert ka jedhamu. Nama kana baasuun salphaa bakka namni hedduun walitti qabamanitti argamuu barbaada. Nam fulacidhaa yookiin oroos deemee sirba oowwisuutti isa kana. Callisee taa'uu mannaa nam nalaala jedhu. Achi gaaf deebi'uu humni isaa in haaromfama. Waan gochaa oolee sitti mufa barbaada. Afaan walitti hin qabatu. Nam dubbatee amansiisu. Miiruu fi salphatti ibsata. Barsiisummaa, siyaasa fi ogummaa gurgurtaa keessatti nam kanaa arguu dandeetta. Namni faallaa kana ta'e ammoo lafa gabayaan baay'atu hin jaalatu. Inumaayyuu nam hedduu dubbachuu fi hariiroo uumuun duuba in bututa. Nam hedduu duraan mul'achuu in baqata. Qofa taa'uu yookiin nam muraasa waliinii marii hawataa fi hiika qabtaasisuun suu gargata. Namni kun imaltuu deemuun dura waan hundumaa dursee qixeeffata. Hojii tokko namatti baasuun dura irra deddeebi'ee ilaala. Hojii erga xumureen booda ammoo meeshaalee isaa tooraan keewwata. Amala kanaan qajeelaa jennaani afaan Ingiliziin isa conscientiousness jedhamu sana jechuudha. Namni kun jireenya isaa guyyuu keessatti waan hundumaaf xiyyeeffannoo guddaa kenna. Waan hunkuramaaf caasaa waan kennuuf waajjira keessatti humna namaa, faayinaansii, dhimmoota tokkoon qalbeeffachuu waan jaalatuuf ammoo saayintistiifaa ta'uu danda'a. Hojiinsaa akka feetee otoo hin ta'in achi hafee kan hin qabnedha. Namni namummaa faallaa kanaa qabu ammoo jiruusaa guyyuuf karooran baafatu. Dhimmootaaf caasaa kennuun akka bilisummaasaa isa dhorkotti ilaala. Kan dhumaa neuroticism yaaddaa jennuuni. Namni akkana maal ta'innaan yaadda'u, nam mukaa'u, ka caaliyoo dhufammoo in dheekama. Gaaf gammaduu isa burraaqu. Isa gammachuun isaallee danga dabriyoo ta'u gaddii fi mukaa'uunis akkanuma itti hammaata, itti jabaata.
bala dhugumaan jiru yookiin dhiphin sammuu isaa keessatti uumamirra kan ka'e uf baraaruuf jecha kun ta'innaa jecha dhimoota fuulduraa mudachuu malan baasaa fi buusaa oola. Yaada haalota baay'een waan raafamuu fi ofirra bu'ee tasgabbiin guyyaa isa dabarsuu rakkata. Faalaan ammoo ka gar fuulduraa yaada'uu mannaa jireenyi isaa ammaa ittiin gammaduu filata. Wanti gammarra dubbannee waa'ee namummaa keetii si beeksisuu danda'a jennee abdan. Garuu firoo waa'ee namummaa keetii beekuun maal nama fayyada? Maal nama fayyadaa fakkeenyaan sitti himu fakkeenyaaf iddoo hojjettutti amalli nama kanaa nama raachuu fi namni jettu jiraachuu danda'a. Garuu namni suni kaayyeeffatee siitiin aarsuuf miti kan inni akkas jedhu amala isaati. Kanaaf hariiroo wajjin jirtu dubbii waliin gootu qalbifannaadhaan ta'a jechuudha. Kun immoo jiruuf jireenya hariiroo sii salphisa. Fakkeenyaaf waan akka salphaatti dalagdu jireenya kee keessatti waan si rakkisu fa'aa bartee dadhabbina kee akka fooyyessituuf si gargaara. Gosooti namummaa kunneen nama hamaa yookiin gaarii sin taasisani. Namni hundi gosa namummaa hundarraa qooddachuu danda'a. Dubbiin isa kamiin of mul'isuu feetaa kan jedhuu fi dhiibbaa inni jireenya guyyuu irratti qabu hubachuudha. Asli waan hamma yoona barachaa turre keessaati namummaan waan geeddaramu moo akkuma bifa keenyaa waan hin geeddaramne waan dhaabbataadha moo akkam? Waan gammalaalletti firoo yaadii waan tokkoo miti. Waan sadii of keessa qaba. Yaada, miira fi maali? Amala. Oromoon mammaakee maal jedhaa? Amalaa fi tulluun hin godaantuu jedha. Garuu kuniin waan tokkoo miti. Amalii waan dhaabbataa miti. Waan geeddaramaati. Kanaaf waggoota muraasa keessa namni amal tokko yookiin namummaa isaa jijjiirachuu danda'a jechuudha. Akkas. Garuu amala kana jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf amala badaa qaba jettee yoo yaadde murteessuu filachuu walitti fufinsaan wanta barbaadde sana yoo guyyaa guyyaan goote amalli kee suni gara namummaa keetti dhufaa jechuudha. Dhugaa jijjiirama itti yaaddee uf bartee irratti hojjechuu qabdaa jechuudha. Sirrii. Akka ogeessonni jedhanitti waan dadhabbii keenya jennee yaadnu geeddaruu fi dubbii furtuun shaakalaa fi amaleeffannaa. Fakkeenyaa fi nama obsin qabne taatee hojii kee jettee waa qalbeeffachuu shaakkaluuni aarii yookiin jarjarsuun wagochuurraa of qabu barachuu dandeetta. Fulaa yookiin iddoo namni hedduun jiru dhaqanii nama haaraan wal baruunfaan si qaanes yoo ta'e torbeetti al tokko ofiif morkii qopheessii bakkaan ga'e. Kan jechuun namummaan kee bu'uuraan geeddaramu osoo hin taane muuxannoo jireenya haaraa fi akka addaatti deebii kennuu jalqabdee jechuu. Yeroo umriin keen dabalaa deemuu akkasumaayyuu namummaan keenyaa geeddaramaa deema. Fakkeenyaa fi yaada'uu hir'isnaa waan qajeela jennu raawwachuutti luucanna. Viidiyoowwan hawwatoo akkasii qalbii kaaffee BBC Afaan Oromoon qophaa'an argachuudhaaf subscribe cuqqaas jaaladha qooda nagaan oola.